اسم مختار سنكم فيتو ذلك Ittasik wara. وما ون الربا جرو Makeup ni raba ira. جرو ليس Eh? طيب هلا الله Akas huruf tu tak kau jom tu dikata. Ah? Gizela mara David ira. فوت اللي ترى داري زكا Tirik me akat tirik. Mari. مختار أعوذ بالله Mal mal me. Tahu ke mal bahasa me jaaki mata. فوت تيسي ترى Wai fo tamang kunu makeup ka. ده فوت عاد الدين كان كويس ما لي شورا Fura tara. يا ربي مختار اللي مشكلة اللي أو كان ترى نفهم كان نجرو أمه أنا كومنتي أكيد بحث بيتا كومنتي هدون أزلت ميك أب بدا بفسيتي متي إيسا كنا بريدي جرا جرا مختار جارتا كنا بريدي Jatini addaatti isaa ka taari akkata addaattan fuutee yani manni makeup malee makeup full addeessee jaa jiran. ميك أب بريدي جرا جرا أي ما لي أنت بني كان أنت بني من أنا من تود أنت غير رادي بدنا ما أكون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رد سدات تكنا كم جتنا بقى جرات هيجا ويا رمال كبانيس وني برانكي بومبي دوستوا كوما بيك كموت فيني دوسنا يجورا كينو برانكي كينا كارا أسي يبان كيسابيت أسكيسة تسونتين أسي غربياتي بيار رغونة يجورا أسي إثيوبيا تغونة يجورا يادا أنا كوبيسا أسي كوبيسة نام إتيرجع يجورا altu jarti yokan hada mana muktar dalaga akami dalaga kunyi tati pranking ka akami kunyi tati video kana dura akuma nama reaction irra dalagu taaytinin irra hase himbareddu isin tadurani tana tun makeup dibatteti mali jetti comment tokko irra argu muceon ammas nama tokko ma jede ammalle muceon baredu sakasin qabduna makeup dibatte nama jede jira jechuudha sanirra yanna dhufe oshe ni betani oshe yokan hasanin itti erge muktarifin wali galani caaltu irra tak pranking kanaaf dalagan caaltu ati guyyaa sanis makeup godhateetini bareedde malee hin bareeddu jechaa jiraniiti akka nama interview godhanii uummatatti beeksisanii jedhaniitiin haala saniin isii hagam takka ofitti abdatti yookaan immoo isii aarsuuf xiqqoo isii wanta jechuuf maal jedhaniini ati ammas dhugaa hin bareeddu jechaa jiranii ammallee makeupiin as baate malee mucoon hin bareeddu jechaa jiranii dhugamaan makeup dibattamu osoo hin beekin jedhee muktaarii fi oshee irra dalagaa jechuudha. Muktaar illee osoo hin beekin makeup dibatu jirta malee ati dhugaan hin bareeddu jechaa jiraniiti akkami dubbiini jedhaan meeyoo dhugaan makeup hin dibatini fuula kee dhiqadhu uummata mul'isna jedhanii kaameeraa fuulduratti miskiinummaa isii yookaan fayyaalummaa isii isiin kun hin beetullee piraankiin irra dalagin leettee yaaddu kaameeraa fuuldura jiru uummatuma mul'isuuf fuula isii hin dhiqatti moo hin dhiqattu yoo isiin toletteetu ka dhiqattu taate saabuna afaan irraa dhiqaa jedheenit haala sanii saabuna irraa dhiqanii fooxaan irraa xaragaa jedheeni saabuna illee irraa dhiqaniit fooxa illee irraa xaraganiitiin akkasitti isii irratti dalaganii kaanii piraanki irratti dalagnu jirra jedhanii jechuudha. Ka piraanki irratti dalagan maali isiin fayyaalummaa miskiinummaa kaameeraa fuulduratti ka fedhaa amanu ka fedhaa dhiisu jetti moo tole jetteetiin kunoo lakkii ima bareeda kunoo jettee hin dhiqattiif hin dhiqattu wajjin kan laalu ta'e jechuudha. Yoo kale maal isaan naqe abbaan fedhe bareedumsi anas beekaa yoo ati ni jaalattee na fuute namni biraa isaan hin galchuuti. Dibadhee dibatu waadhee naamana dhiisanii nannaqoo yoo isin geettaate yoo miskiinummaa dhiqattellee miskiin jedha laayik godhaafi mee warri isii yoo isin saamunaan fuula irraa dhiqanii kaameeraa fuulduratti piraanki illee dhiqattellee warri isin garaa isin nyaatte laayikiin nu beesaa isin jenna laayik sabskiraayib gochuu irraa fatina chaanaala kana sabskiraayib godhaa maatii viidiyoolee ajaa'iba asirratti dhiisan jechuudha. Asumaan beeksisa takka illee qaba beeksisi kunillee maali suuraa mucaa kana kan asirraa argitan mucaa suuraa asirraa argitan kan Mahammad Girmaa Darajja jedhama ijoollee dhalataa Shaashamanneeti Shaashamannee dhalateetiin akkasitti haati isaa waliin cinqamtee nuuf barbaada suuraa isaa maxxanee nu erginaniitiin waggaa lamaaf argeen beeku yeroo san makalaakaa jiran fakkaate waraana keessa seenee ture achiin booda hin argine bakka kana jira eessa jira namni hin beektu haati akkasii barbaadaa jirti biyyoo akkasaa biyya alallee Yamanis dhufee Suudis seenee biyya adda addaa deemee jiraate karaa Suudaanillee biyya birallee biyya keessallee bee bakkuma argitanitti biyya keessattillee namni argitanii jiraatan taate video kana share olii godhaati haati isaa akkasii bootee cinqamu jirti waggaa lamaaf hafuura isaan dhageenyetti waggaa lamaaf haati isaa hafuura isaan dhageenyetti mucaa suuraa asirraa argaa jirtan kana namoonni argitee yoo jiraattan lakkoofskiyyaan duwwaa 967 37925 duwwaa jedhaati akkasitti nuuf beeksisaa jechuudha bakka kanatti argitanii jiraattan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota keenya akkam nagaa fayyaa jirtu isin jecha akkuma beekamu maal isin qabannee dhufne har'aanii fi caaltuun wajjin jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Akkam nagaa jenna? Kemi nagaa jirti. Eewwa uummata keenya akkam nagaa jirra nuti galata isaa. Abboon alee na dubbisaa gamaan. Salaam ta'e. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jir. Taman namun. Inna indi bannee jetti isin ofii uummanni immoo dibatee jedha. Kanaafuu uummataan akkam goona uummanni dibattee indi bannee. Maali amasuu dandeenyu uummata kana. Anuu koomintii akka dubbisetti beekta koomintiin hedduun azalatti meekaappiidha bifa siitii miti eessaa kana bareeddii jedhaa jiran. Muktaar ijaartee kana bareeddii. Inni addaatti eessaa taa'ee akkatti addaattoon fuutee jedhanii uummanni meekaappi malee meekaappi fuul addeessee jaa jiran. Meekaappi bareechee jedhaa jiran. Ay maali inti banne kan inti banne mina naman to'atu mita. Guyyarraa dibadhamu akkam. Ayyee duuba amma akkam goona amma ati bishaan ni dhiqata. Maaliif dhiqadhamu? Qoy. Amma gabaabaa attuu shakkii qabdaami. Haa dhiqatu kaameraa fuuldura dhiqatu. Maaliif dhiqadhamu? Caaltuun haqa ofii baafachuudhaaf meekaappiin tokko tokko illee jiraatu muktaar orjinaal kayyoo bishaan illee dhiqatan hin baane. Katorbee tokko fa'aa taa'u jira. Katorbee tokko dhugaan jira akkasii sun. Billaa dhugaan jedhan. Injira jedhani ani garuu fi beeki haadha manallee hin qabu. Ayyee qabi fidimeesti dimne laalla. Haadha manallee hin beeku garuu ati yoo isallee fayyadamtu ta'e akka laayettee gadi dhiisu garuu ajaakstiin haa dhiqattu. Laa amma jechuun meekaappii tokko tokko jira ka ji'a hayyuu kataa'uun jira gisee takka godhatan. Ji'a guutumoo? Ka ji'a taa'uun jira akka ta'u dibattee hin addaata bakka. Amma waan kana. Kijiba kana gamu sobina hawaasa amma. Kijiba? Hidhikata? Ayyee hidhikata. Tokko Kaameramaan qophaa'e? lama sadii tokko lama sadii. Yaa Rabbi nu baasa. Caaltuu malee dhaabbu laalaa. Hin kolfin dhaabbu dhaabbu hoositti. Taarius nada amma. Jechuun yoo viidiyoon kun gadhiifama laala sanuu chaanaal geera yuutuubii geeratti gadhiifama. Baay'ee akka tasaa dibattee sirraa ba'e. Dura bishaan itti godhe. Qoy. Dhiisi muktaar isin akkuma feetu isaa dhiqattu. Ittasik yoora. Homaa wanni irraa ba'aa jiru hin jiru. Meekaappiin irraa ba'aa jira? Jiru dhiisi. Qoy kaan laalla. Akkas hordoftoota kabajamtoota dhiqata. Gizee lamarra deebitee dhiqata. Fooxallee hin xaree daadhii sakka. Eewa fooxallee na xaree. Garuu saamunaa kanaan kan dhiqattee na fayyattee moo? Laa anaa miti simmaa na xaree. Jechuun ka isii yookaan harki hin baasu fa'a bas. Tirig mee akka tirig. Maali? Muktaari a'uusu billaa. Maal malame? Qaama keetti maal baasa? Piraankii ajaa'ibaa caaltu irratti meekaappii malee atiin bareeddu dhiqadhu inni saamunaan dhiisisne hanga dhumaa ilaaluuf liinkii jala jirtu laalaa hanga ammoo daawwattaniif galatoomaa liinkii jala jirtu gattuquun guutuu isaa daawwadhaa. Warroonni YouTube chaanaal bitachuu barbaadan gatii isaa hir'isnee jira jechuudha. Akkamitti hir'isnee maaliif hir'isnee kan jettan taate gatiin isaa kan duraan ittiin gurguru meeqa Riyaala Suudii 4,500 yookaan dirhaama Dubaay 4,500 ture yookaan immoo doolaara 1,250 warra doolaara hin beekan jechuudha. Doolaara Ameerikaa. Akkasii gurguraa turre amma gatii gabbuusnee jira. Maaliif sharafni dura ittiin gurguraa turee fi sharafni amma waa wal qixxaa'eef kanaaf Riyaala gatii gabbuusnee jirra. Riyaala 3,000 fi garaagarummaa 1,000tti gad deebisne jechuudha. Riyaala 3,500 qofaan kan ajajaan dalagamu YouTube chaanaal jechuudha. Kan isiniif dalagame turtii hanga baatii lamaa keessatti isiniif tarakkabsu jechuudha. Akkamitti gurgurree kan jettan taate jalqaba mallaqanii kafaltan achiin booda guruppii jira guruppii keessatti isin naqee telegiraam keessatti dhuunfallee barbaadan karaa dhuunfatiin telegiraamaan viidiyoolee isin barsiistu. Suuraa tamneel tolchuu kan viidiyoo irra kaa'attan chaanaalli keessatti akkamitti akka dalaguu dandeettan isin barsiichuudha. Akkasumallee editingillee akkasumatti kaapkatii fi kaayin maaster paawur daayireekt saayibarliink kanneen kan akka isin barbaadaniin filmooraa kafeetaniin hattaa yoo Adobe Premiere Pro barbaadan kompiitara illee kafeetan taate kan isin barsiisu ta'e online irratti jechuudha akka fedhii keessanitti. Akkasumas viidiyoo akkamii edit gootan akkamii chaanaala keessan irratti guddatuu dandeettan gorsa tokko tokko wajjii fi akkamitti waa'ee YouTube illee waan barachuu barbaadan keessallee isin barsiisaa jechuudha. Hanga sanitti jalqaba mallaqanii kafaltan achiin booda chaanaala maqaa keessaniin fi lakkoofsa keessaniin ni bana. Itti aansuudhaan isin guruppii keessan ta'anii haga isin barnoota kana fudhatanitti ani hanga baatii tokkorraa kaasee hanga baatii lamaa yoo akkam ture yeroo tokko tokko ajandaa adda addaa jiraate yoo viidiyoon lallaalamiin hanga baatii sadiillee turuu kan danda'u jechuudha. Nama as tokko barbaadutti sanii asittis jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti isiniif tarakkabsiisu jechuudha. Hanga isin tarakkabsu. Eega isinii tarakkabsee isiniif kenneen wantoota isin dhibu tokko tokkoon nama waan ofii dalagu adda dalagee liinkiin ergateen viidiyoo isallee hanga baatii jaatti sheer gochuun ni gargaara jechuudha.
akkasumas waan adda addaa wantoota gugguutamu chaanaalii tokko yeroo banamu yeroo identity gaafatu yookaan paaspoora yookaan mattaawoqii adda addaa ni gaafata sanniin san qopheeffatanii yeroo fidan ittiin guutuuf waan guutaa jedhu yeroo yeroonii fi bara baraan wanti haarofti dhufuun beekamu adda seerri jijjiiramuun waan guutamu barbaaduuf ani gargaara guutaa fi jechuudha qopheeffatanii kennatanii na yaadachiisanii ani guutaa fi barnootas kennaa fi sheeris gochaa fi waa hunda godhaa fi jechuudha gargaara haala saniin sheerilleen waa hundaanuu haala kanaan gurgurra jechuudha kanaafuu warroonni bitachuu barbaadan lakkoofsa kiyya hanga amma iskiriin gubbarratti argaa jirtan kanaan WhatsApp qofaan dubbistanii warri bitachuu feetan bitattanii ajajanii haala kana fudhatan lakki kan ajajamee baasii takka lama turu hin barbaannu kan lafa jiru barbaanne jettanii kaashii kan lafa fudhatanii jiraatan kan akkasillee guutanii qaban jechuudha fakkeenyaaf kan akka subscribe 4,000 ol jechuudha 5,000 fi 6,000 ol 8,000 hanga 10,000 22,000 37,000 40,000 jedhaatiin chaanala gurguddarree warroonni barbaadan ka akkasitti jaayiza goonee lafa kennillee waan jiruuf ka akkasillee gatii walii galleetiin fudhatan jechuudha akkasitti san gatii akkuma chaanala dandeettanitti fudhatanii jechuudha sanni illee jechuudha gatii akka duraanitirra gatii gabbuusee jira makakkalኛ godhee jira sharafa wajji deemaa jira jechuudha reala suudii 3,500 yookaan dirhama jijjiirama barbaada jechuudha yoo dadhabee maaliif akka gorsa adda addaa jechuudha namoota tokko tokko rakkoo adda addaatiin immoo chaanal isaanii narra bitatanii ka'aniitiin dalaguu dadhabanii yookaan immoo rakkoo adda addaatiin haalli mijaa'uudee bakka tokko madaam dhoogitee mana keessatti dalaguu dadhabaniitti shabaka irraa cufaniitti ammaaf hin barbaadu booda bitadha kan jedhanii ka gurguratan ka ofii gurguratu illee ni jira yeroo deebisanii gurgurtan nama itti gurgurtan sanis gruupii isin akka isiniif barsiisee biyya isiniif jijjiiree waa hunda maqallee isiniif ni jijjiira akkasumas ammas namni akkasii ka irraa fudhachuu barbaade yoo jiraate ka akkasii lafa jiru kan subscribe 4,500 qabullee ka jarallee fudhachuu ka barbaadan taate aanuma dubbistaniitiin keessaa isin filachiisetti isin wal quunnamsiisee walii galtaniit kan fudhatan taa'ee jechuudha lafa jiru bitachuu barbaadan keessana dubbistaniit la irra guddaa barbaada ka akkanaatiin hangittanii gatii walii yoo kan gallu taate haala saniin fudhachuu ni dandeetta